Akkam jirtu nagaa keessanii jiruuf jireenyi badhaadha. Ani nagaa kooti galata waaqayyo haa ta'u Dibooraadha. Baga nagaadhaan gara kee YouTube chaanaalii dhuftan isiniin jecha namoonni na duukaa turtan yaada keessan naaf hirtan akkasumallee barnootanii chaanaalii kanarratti dabarsuu kanneen hordoftan hundi keessan ulfaadhaa yaada naaf qabdaniif galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Akkasumallee namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii egaa kee YouTube chaanaalii Afaan Oromoo barsiisuu irratti xiyyeeffatudha jechuudha. Afaan Oromoo, Afaan Amaariffaan, Afaan Oromoo, Afaan Ingiliffaan akkasumallee Afaan Oromootiin viidiyoolee barnoota Afaan Oromootiin wal qabatan hedduu argachuu ni dandeessu jechuudha. Baga nagaadhaan dhuftanii haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa akkasumallee hiriyoota keessaniif share godhaa. Har'a immoo kan nuti walii wajjiniin ilaallu Afaan Oromoo, Afaan Ingiliffaatiin himoota bakka hojiitti fayyadamnu yookiin immoo afgaaffii hojiidhaaf interview isa jennu Afaan Ingiliffaatiin himoota afgaaffii hojiitiif fayyadamnu walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Na waliin turtii gaarii. Dhiifama ol seenuu hin danda'aa? Excuse me, may I come in? Dhiifama ol seenuu hin danda'aa? Excuse me, may I come in? Eeyyee, maaloo ol seeni? Yes, please come in. Eeyyee, maaloo ol seeni? Yes, please come in. Galatoomi. Thank you. Galatoomi. Thank you. Maaloo taa'i. Please have a seat. Maaloo taa'i. Please have a seat. Har'a akkam jirta? How are you doing today? Har'a akkam jirta? How are you doing today? Baay'ee gaariidha. Galatoomi. Very fine. Thank you. Baay'ee gaariidha. Galatoomi. Very fine. Thank you. Tole, waa'ee kee natti himi. Okay, tell me about yourself. Tole, waa'ee kee natti himi. Okay, tell me about yourself. Maqaan koo Beekaa Ifaa jedhama. My name is Beekaa Ifaa. Maqaan koo Beekaa Ifaa jedhama. My name is Beekaa Ifaa. Bara 1990 magaalaa Naqamteettan dhaladhe. I was born in 1990 at Naqamt City. Bara 1990 magaalaa Naqamteettan dhaladhe. I was born in 1990 at Naqamt City. Jimma University irraan eebbifame. I graduated from Jimma University. Jimma University irraan eebbifame. I graduated from
Jimma University. Ani afaanota sadii dubbachuun danda'a. I can speak 3 languages. Ani afaanota sadii dubbachuun danda'a. I can speak 3 languages. Ingiliffa, Afaan Oromoo fi Amaariffa nan dubbadha. I speak English, Afaan Oromoo and Amharic. Ingiliffa, Afaan Oromoo fi Amaariffa nan dubbadha. I speak English, Afaan Oromoo and Amharic. Gaariidha. Kuni af-gaaffii kee jalqabaatii? Good. Is this your first interview? Gaariidha. Kuni af-gaaffii kee jalqabaatii? Good. Is this your first interview? Lakki, kuni af-gaaffii koo jalqabaa miti. No, this is not my first interview. Lakki, kuni af-gaaffii koo jalqabaa miti. No, this is not my first interview. Kana dura hojjetteettaa? Have you worked before? Kana dura hojjetteettaa? Have you worked before? Eeyyee, Adaamaa Yuunivarsiitii waggaa 2 hojjedheera. Yes, I have worked at Adama University for 2 years. Eeyyee, Adama University waggaa 2 hojjedheera. Yes, I have worked at Adama University for 2 years. Garuu amma carraa fooyya'aan ilaalaa jira. But now I'm looking for a better opportunity. Garuu amma carraa fooyya'aan ilaalaa jira. But now I'm looking for a better opportunity. Gita hojii kanaa akkamiin dhageesse? How did you hear about this position? Gita hojii kanaa akkamiin dhageesse? How did you hear about this position? Hiriyaa kootu natti hime. My friend told me. Hiriyaa kootu natti hime. My friend told me. Fuuteetta moo hin fuune? Are you married or unmarried? Fuuteetta moo hin fuune? Are you married or unmarried? Heerumteetta moo hin heerumne?
hin fuune, hin heerumne, unmarried. Hin fuune, hin heerumne, unmarried. Gaaffii naaf qabdaa? Do you have question for me? Gaaffii naaf qabdaa? Do you have question for me? Lakki galatoomi. No, thank you. Lakki galatoomi. No, thank you. Tole, yeroo keef galatoomi beekaa. Okay, thank you for your time beekaa. Tole, yeroo keef galatoomi beekaa. Okay, thank you for your time beekaa. Dhiyootti sitti deebina. We will get back to you shortly. Dhiyootti sitti deebina. We will get back to you shortly. Galatoomi, guyyaa gaarii qabaadhu. Thank you. Have a good day. Galatoomi, guyyaa gaarii qabaadhu. Thank you. Have a good day. Atis guyyaa gaarii qabaadhu. You too. Have a good day. Atis guyyaa gaarii qabaadhu. You too. Have a good day. Barnoonni koo irraa kana fakkaata ture. Akka irraa barattan abdii guddaan qabaa. Hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Yeroo itti aanu barnoota kabiraan haga walitti deebinutti nagaatti tura.